Dachaa hooggantoota paartiilee mormituuti. Obbo Baqqalaa Garbaan bakkitti hidhamanitti ifa gahaa argachaa akka hin jirre mana murtiif ibsan. Sanumaayyuu immoo yeroo nagaafachuu dhufan yeroo bokkaan roobu haati manaa koos bokkaa keessa dhaabatteetu na dubbisi maatiin koo bokkaa keessa dhaabatanii na dubbisu. Dhimmoota afur obbo Jawaar Mohammad shakkame irratti deebii har'a mana murtiif kenne. Akka kana keessa harkaan qabu anarkii kiyya qulqulluudha. Ani nama siyaasaati malee nama akka kana dalaguudhaa fi kaayyoo qabus miti. Dhimmoota kaan dabalannee isin biraan geenya. Sagantaa kana ammayyuu taana isin biraan gaha. Mariin Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi kaaniin dhimma hidha Abbayyaarratti taasisan gaafa wixataa milkii malee xumurameera. Masrii fi Sudaan waliigalteerra osoo hin gaamin Itoophiyaan bishaan guutuu akka hin eegalle ibsaa turan. Itoophiyaan gama ishiitiin bishaan guutuun waliigaluu waliin qabatu jechaa turte. Dhiyeenya Itoophiyaan hidhaa guutuu eegalteetti gabaasni jedhu erga dhaga'amee booda immoo biyyoonni kun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Daraartuu Amaloo gabaasa qabdi. Miidiyaan biyyaalessaa Itoophiyaa EBC'n roobii kaleessaa ministeerri bishaanii jallisii fi enerjii Dr. Silashii Baqqalaa eeruun Itoophiyaan ifatti hidha kana bishaan guutuu eegalti jechuun gabaasee ture. Haa ta'u malee daqiiqaa muraasa booda akkaataan itti ibsame dogongora jechuun sirreeffama baaseera. Dr. Silashii Baqqalaa erga oduu EBC kun gadhiifame booda BBC'tti yoo himan gabaasa dogongoraati jedhan. Afaan kiyya waggaa labsuun dhageenyaniiti ani akkas hin jenne. Hojiin nuti hojjenne meetira 560 qaqqabeera. Duuba sana bishaan ciisuu hin danda'a. Isa ciisuu sana ilaaleef namni Itoophiyaan guutuu calqabdee jedha. Asiin gadee yaa'uun dhaabne bishaan gara riizarvaariitti seenu waggaa isa ba'u caalu bishaan kuufamuuf isaan oolu. Kanumatu dhalate amma. EBC'n Itoophiyaan hidha haaromsa ifatti bishaan guutuu eegalte jechuun hordofuun Masriin Itoophiyaan bishaan guutuu eegaluu fi eegaluu dhiisuu ifa akka gootu mootummaa Itoophiyaa ibsa gaafattee jirti. Sudaan immoo gama isiitiin hammi bishaan laga Abbayyaa guyyaatti isii gahu kiubik meetirii miliyoona 90 hir'ateera jette. Itoophiyaan hammi bishaanii hidha haaromsa keessatti walitti qabamaa jiru dabaluu malee karra hidhichaa cuftee bishaan guutuu eegaluu ifatti hin labsine. Sudaanii fi Masriin hidhaan kun hamma bishaan Abbayyaa isaan bira gahu ni hir'isa sodaa jedhu qabu. Jalqaba ji'a kanaatti ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan hidha kana bishaaniin hin guuttu jedhuun hidhicha diiguuf waliigalteetti jechuun dubbatanii turan. Itoophiyaan hidha kana adoolessa keessa akka guutuu eegaltu dubbattus Masriin garuu hanga mariin itti fuufetti akka kana hin gooneef akeekkachiifteetti. Itoophiyaan hidha kana guutuun waggaa 5 hanga 6 fudhachuu akka danda'u himti. Masriin kan madda bishaan isiif harka caalaa Abbayyaa irratti hirkattee jirtu yeroo bishaan guutamu kanatti hamma bishaanii argattu irratti yaaddoo qabdi. Erga hidhaan kun guutame booda immoo Itoophiyaan bishaan hangamii akka gadhiiftu ifatti hin murteessine. Waqtii roobni barame yookiin cimaanis ta'e jiraatutti hangi bishaanii yaa'u yaaddoo hin qabu. Ta'us garuu yeroo gogiinsa dheeraatti maaltu akka uumamuu danda'u irratti Masriin yaaddoo qabdi. Filannoo addatti taasisuuf kan kaayyeesse naannoon Tigraay guyyaa irraa qondaaltota koomishinii filannoo muudeera. Haa ta'u malee seera filannoo baasuu keessaa fi miseensota koomishinii filannoo filuu keessatti paartileen mormitu haalaan hin hirmaanne jechuun paartiin Saalsaay Wayyaana Tigraay komateera. Durataan paartichaa Hayyaaluu Godfaay qollifamneerraa jedhu. እነዚህ ሰዎች ጥሩ ናቸው መጥፎ ናቸው ስራውን ያስፈጽማል አያስፈጽም የሚለው አይደለም ዋናው ነገር namoonni kun gaariidha badaadha filannoo raawwachiisuu danda'u yookaan hin danda'anii isa jedhu miti dhimmi ijoon adeemsa keessatti akka qaama qooda fudhatuu qabu tokkotti yaadni paartilee mormituu hin dhagahamne paartileen mormituu kan isaan hirmaatan erga labsiin qophaa'ee boodadha kuni dogoggora paartileen mormituu dokumanticha qopheessuu keessatti hirmaachuu qabu turani lammaffaa erga labsiin qophaa'ee booda yaadni kennine fudhataman arganne koomishinii filannoo keessa dhaabbilee siivilii ogeessota seeraa barsiisota yuunivarsiitii irraa namootni akka seenan yaada dhiyeessinee turre garuu fudhataman arganne labsiiwwan fedhii paartii tokkoon kan qophaa'anidha paartileen mormituu baay'ee hin dhagahamne osoo kun ta'ee jiru abaluun gaariidha badaadha jedhanii dubbachuun gaarii miti sababni isaas adeemsichi nu qollifateera. ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ፕሮሰሱ አግላይ ነበር. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo isinitti hima Itoophiyaatti qorannoo sa'aatii 24 darban keessatti gaggeeffameen namoota 328 irratti koronaa vaayirasiin yeroo argamu 2 ammoo lubbuun darbuun ministeera fayyaa ibseera. Kanaanis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 8,800 ol ga'eera.
Ruwaandaan ji'a afur booda manneen amantiitti argamanii kadhannaa gaggeessuu eeyyamte. Haa ta'u malee daa'imman ganna 12 gadii bakka kadhannaa hin deeman kennaan qarshiis dhorkameera. Qondaalli poolisii olaanoo akkasumas abbaan alangee olaanaa Zimbaabuwee doolaara miiliyoona 1 malaammaluun to'annoo jala oolan jechuun gaazexaan mootummaa biyyatti Zaheeraal jedhamu gabaase. Kan itti shakkamanis lafa gurguruun. Pireezidaantii Maalaawii dhiyeenya filamanii aangootti ba'an Laazaarus Chaakweeraa lammiileen biyyattii tatamsa'ina koronaa vaayirasii dhaabuu fi dhiibbaa dhibichi biyyattii irratti uumeef soomaaf sagadaan akka waaqa kadhatan gaafatan. Waancaan Afrikaa bara 2023 baatii waxabajjii fi adoolessa keessa akka taphatamu Koonfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa ibse. Kan 2021 garuu gaafii Kaameruun irraa dhufeen amajjii dhufu akka taphatamu dhaabbatichi beeksisuun isaanii yaadatama. Guyyaa irraa jecha Haacaaluu hordofee qondaaltonni paartii mormituu garaagaraa shofeerota eegdotaa fi kaan galmee 6 jala jiran mana murtiitti dhiyaataniiru. Hundaafuu qorannoo dabalataa poolisiin gaafateef manni murtii eeyyameera. Gaafa wixataa mana murtii kan dhiyaatanii turan obbo Baqqala Garbaan bakkitti hidhamanii ifni gaana kan jirre akkasumas maatii waliin qunnamuuf isaan rakkisu mana murtiif ibsaniiru. Olmaa isaanii irraa bukaatoo isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa gaafadheera. Karra manni murtii gaafa jaha ilaalaa tureetu irratti mee adeemsi poolisiin ittiin deemee qorataa jiru kuni akattamaan deemaa jira moo harkifataa jira ka jedhu galmee qorannoo poolisiin irratti qorachaa ture ofitti fuudhee sana ilaaluuf sana irratti ajaja kennuuf waa'ee qabiinsa isaanii irratti waan tokko gabaasni dhiyaatee akka ajajni kennamuuf ture. Haaluma kanaan Baqqalaan dhiyaatanii turanii isarrattis haalli qabiinsa isaanii irratti ifa akka argachaa hin jirre iddoon akka ittiin tolle ibsinee turre. Sanaaf poolisiin ammas irra deebi'ee haala qabiinsa isaanii irratti of eeggannoo guddaadhaan iddoo akka ifa argachuu danda'an maatii isaanii akka siqeenyaan fageenya koronaa dabarsuu hin dandeenye qofaarratti ta'anii akka arguu danda'an isaan immoo meetira 30 amma 50tti malee haadha manaa koos maatii koos natti butaan jiran kan jedhu iyyatanii sanumaayyuu immoo yeroo na gaafachuu dhufan yeroo bokkaan roobu haati manaa koos bokkaa keessa dhaabatteetu na dubbisti maatiin koo bokkaa keessa dhaabatanii na dubbisu haalli nu mijanne kan jedhudha. Poolisiin garuu lakki haala gaariin jira jedhee manni murtii immoo eega bitaan mirga dhaga'ee kana fooyyessitanii gabaasa akkanaa dhiyeessitanii jedhee ajaja laate jechuudha. Kanaafis ammas mee qorannoon itti fufee ala waan jedheef poolisiin waan jedhamu kanaaf qorannoon akka taasifamuuf guyyaa 11 dabalee kennee jechuudha. Tole Jawaarfaa dabalatee obbo Baqqalaan fa'ii gamoo jalatti akka hidhaman underground isa jedhamu jechuudha. Dubbachuun isaanii dhaga'amaati. Wanni sun ijaarsuma manichaatu akkasii moo sababa addaa qaba? Hayyee nuyi akka ilaalletti iddoon sun iddoo hidhamaan itti turu jedhamee akka qophaa'e nutti fakkaatu. Garuu ammaaf isaan sababa dhukkubaafis isaaniinis nageenya isaanii jennee itti geessina jedhu. Egaa hidhamaan tokko yeroo hidhamu bakka itti gahaan jirutti bakka foddaa qabutti inni istaandardii qaba addunyaa irratti namoonni hidhaa tokko maal qabaachuu qabu. Kana hin qabu kan jedhudha falmiin keenya isaan immoo guutaa jirra ammatti kan achi geessinee fi nageenya isaanii fi isaan immoo ni guutna kan jedhu fakkaata. Garuu har'aaf manni murtii akka ifa argatan ajaja kenneera. Akka argatan maatti akka dubbisan waan guutamuu fi qabu guutamuu akka qabu. Galmeewwan biroo guyyaa irraa manni murtii ilaalee keessaa kan Dajanee Xaafaa, Arafaat Abubakar, Addisuu Burqaa fi kan Hamzaa Booranaa keessa jiru. Obbo Dajaneen Oromiyaatti hidhamuu isaanii ibsanii guyyoota 10f mana murtiitti akka hin dhiyaanne guyyaa irraa ibsaniiru. Eegdonni Jawaar immoo galmeewwan garaa garaatti dhiyaatan. Galmee obbo Dajanee jala kan jiran lammiin biyya alaa Mishaa Adam imbaasii isaanii qunnamuu rakkachuu isaanii guyyaa irraa ibsaniiru. Abukaatoon biraa dhimma obbo Jawaar hordofan immoo obbo Tuulii Baay'isaadha. Waan poolisiin Jawaar irratti dhiyeesse akkanaan himu. Har'a poolisiin kana dura guyyaa naa kenname keessatti qorannoo adda addaa geggeessee jira. Sanadoota adda addaa manaa fi waajjira keessaa qabadheen jira. Elektirooniksii adda addaa qabeen jira. Isa kana qorannoodhaaf ergeen jira. Meeshaa waraanaa kilaashii 10 kiikii tokko shugguxxii akkas hedduu kana qabeetan jira. Jarri kun hayyama qabumoo hin qabani kan jedhu poolisiin Oromiyaa sun tokko du'ee jira kan jedhan suni
rasaasa kamiin kan du'e ta'uu isaa qorannee forensikiidhaan mirkaneessinee jirraa kan jedhu dhiyeessee gara fuulduraatti ammoo hojiin hojjedhu baay'ee naaf waan ta'eef yeroon dabalataa guyyaan 14 naaf haa kennamu jedhe. Rasaasni sun kan eenyu akka ta'e mirkaneessuu isaa dubbatee kan eenyu ta'e? Kan eegdota Jawaariin dhukaafame ta'uu isaa mirkaneessee jira forensikiidhaan jedha gaa kun ragaadhaan mana murtiitti hin dhiyeessine afaanumaan dubbatan. Guyyaa meeqa eeyyamaniif qorannoo dabalataaf? Obbo Jawaariif gaafa 29/7/2020 yookaan gaafa 22/11/2012tti beellamaniin. Jawaar Mohammad waan dubbate qabaa dhaddacha irratti? Jawaar himannaa irratti dhiyaate kaaniif deebii kennee jira. Ani akka kana keessa harkaan qabu ani harki kiyya qulqulluudha. Ani nama siyaasaati malee nama akka kana dalaguudhaaf kaayyoo qabus miti yaada isaayyuu hin qabu. Kana dura naashinaalitii ana dhoowwatanii yeroo meeqa ana deddeebisaa turanii ergan immoo namummaa kan Ameerikaa ergan dhiisee kan biyya kanaa fudhadhee siyaasitti ammoo siyaasa akkan hin hojjenneef siyaasa keessaa na baasuudhaaf kan shira xaxamedha malee ani kana keessa gocha tokkoyyuu hin qabu jedhee jira Obbo Jawaar. Isaan alatti gamoo jalatti hidhamuu isaanii maatiin dubbatanii turan tarii kobii akkasii mana murtiif dhiyeesseera manni murtii yoo kanarratti waan deebisu qaba. Gamoo beezmentii jalatti hidhameen jira. Maatiin kiyya meetira 30 hanga 40 yookaan 40 hanga 50 fagaatu irratti dhaabatee dubbatu. Maatii kiyya ijaallaalee adda baasuu hin dandeenye. Abukaatota kiyya wajjin bakka qorattoonni jiranitti kan wal dubbisaa jirru guyyaan illee guyyaa tokko na dubbisiisanii kanaa achi na dubbisiisuu didanii kanaafuu kun gahaa miti jedhee kaasee abukaatonni kanuma cimsanii kaasanii keessumaatii mana ifa gahaa hin qabne keessatti nutti cufameeti oolaa sa'aatii 24 keessatti yeroo lama qofa mana fincaaniidhaan ganama sa'aatii 12 fi galgala sa'aatii 12 irratti jedhanii komii kaasanii turanii qorattoonni kun sirrii miti dhugaa miti waan isaan kaasan kun jedhanii manni murtii garuu haala mirga namummaa kabachiisuu danda'uun akka qabdanii beellama ittaanu irrattis kana fooyyessitanii dhufuu keessan gabaasa naa dhiyeessitu jedhee ajaja kennee jira. Wantoota afuriin shakkamuu isaanii ibsaniittu tarii wantoonni ijoo ta'an maali? Arfan kun tokko reefa ubburuudha. Lammaffaan yaalii ajjeechaa hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaatti. Sadaffaan sabaaf sablammii walitti buusuudha. Arfaffaan poolisii du'e sana hidhoota keessatti ajjeesee sintuu ajaja kennee kan jedhudha. Kan Hamzaa maaltu ta'e mana murtiitti? Kan Hamzaatiif kan Obbo Jawaar tokkumadha. Gaafiin garaagarummaa waan tokko wanti qabu hin jiru. Deebiin poolisiillee tokkuma ture manni murtiillee ajajuma wal fakkaataa kenne galmeeti gargari malee tokkumadha wanti garaagarummaa hin qabu. Kabiraa shugguxiin harkatti qabamuu poolisiin ibsee ture dhaddacha irratti. Makiina Obbo Hamzaa keessaa shugguxii 2 qabannee jedhan. Hamzaan kan jedhu immoo shugguxii tokko anayyaman itti qaba. Shugguxii tokko immoo hin argine poolisiin akkanumaan odeessaa makiinaa koo keessaa hin qabamne jedha. Obbo Tuliin har'a waaree booda ijoolleen Obbo Baqqala Garbaa torban 2 dura abbaa isaanii waliin hidhamanii turan hiikamuu isaanii ibsaniiru. Ijoollee 3 kana dura hidhamanii turanii Boontuu Baqqalaa, Saamu'eel Baqqalaa fi Kiyyaa Baalchaa kan Obbo Baqqaleen guddifatan jechuudha. Mucaan kun sa'aatii booda poolisiin gallakkisee jira. Ijoollee kana baay'ee kun oduu gaariidha. Mana murtii erga dhiyaatanii ba'anii booda gallakkise. Dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin immoo qondaalli paartii mormituu Obbo Iskindir Naggaallee guyyaarraa mana murtiitti dhiyaataniiru. Poolisiin maaliin akka shakke yeroo ibsu sabaaf saba akkasumas immoo amantaaf amantaa walitti buusuuf dargaggoota gurmeessuun maallaqa kennuun hangammaatti miidhaan qabeenyaa birrii miliyoona 54 ta'uu akka ga'u taasisuun lubbuun namaa akka darbuu fi miidhaan qaamaa akka ga'u taasiseera jechuun shakkuusaa ibseera. Himannaa kanaafis poolisiin ija baatota 20 ta'an irraa ragaa walitti qabuusaa kan inni ibse. Gama kaaniin immoo Iskindir deebii kenneen erga gaafa guyyaa to'annoo jala oolee booda poolisii federaalaan reebichi irra ga'uusaa ibseera. Manni murtiis beellama dabalataatti kan inni qorannoof eeyyame. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo kan kamiisa galgalaa kanumaan xumurameera. Sagantaa kana kan isinii qopheessiteef Raafolee Dhugaasaadha kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha. Booroo walitti deebinaa halkan gaarii.